Ergaa Phaawulos gara warra Roomeef kan inni barreessu boqonnaa 14 lakkoofsa 17. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa qajeelummaa, nagaa fi gammachuu warra hafuurri qulqulluu biraa kennaniiti malee mootummaa nyaataaf dhugaatii miti. Namni isa kanatti qabamee Kiristoosiif hojjetu Waaqayyoon in gammachiisa. Namoota birattis in fudhatama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos an jireenyaa jedhee jireenyatti waamamne. Jireenyi nu itti waamamne kuni in baratamaa, in mi'eeffatamaa, in jiraatamaa. Jireenyi kuni jireenya daangaadhaaf lakkoofsa hin qabne, jireenya bal'aa, jireenya gadi fagoo, jireenya guddaa, galaana jireenyaatti nu waame Waaqayyo. Kanaaf bara jiraannu keessa jiraachaa gara jireenya kanaatti amma guutummaatti dhannee jireenyichatti gallutti adeemna. Hin baranna jireenya kana. Mootummaa nu itti waamamne jireenya. Kanaaf mata dureen keenya jireenya mootummaa Waaqayyoo, jireenya mootummaa keenya. Mootummaa qabna nuyi, mootummaas qabna, mootiis qabna. Jireenya mootummichaa ilaallaa, jireenya mootummichaa baranna, mootummaa keessa jiraannu. Jireenya mootummaa Waaqayyoo torbanoota darbanii iddoo kanatti Phaawulos akkuma nutti dubbatu waldaa warra Roomaa sirna jireenyaa qajeelfama yeroo kennu mootummaan Waaqayyoo jireenyi isaa tokko jireenya qajeelummaati, lama jireenya nagaati, sadii jireenya gammachuutidha. Mootummaan Waaqayyoo jireenya qajeelummaati, jireenya qulqullummaati, jireenya nagaati, jireenya gammachuuti. Kun maal jedhama? Jireenya mootummaa Waaqayyoo jedhama. Qajeelummaan bal'aadha. Dubbiin qajeelummaa yookaas immoo qajeelummaa Waaqayyo irraa isa fudhanne qajeelummaa inni nuyi jennu kuni dubbii hundee yookaas immoo bu'uura fayyina keenya kan ta'e hojii Waaqayyoo jireenya amantootaa, jireenya dhala namaa keessatti hojjete hojii fayyisuu Waaqayyoo, paakeejii redemptionii keessaa, hojii fayyisuu Waaqayyoo keessaa isa guddaa Waaqayyo dinqii inni hojjete yeroo hundumaa nu maal alfachiisuuf nu dinqisiisuu hojii qajeelummaa Waaqayyoo hirmaachuuti. Qajeelummaa Waaqayyoo, qajeelummaa kan Waaqaa nama keessa jiraachuu isaati. Kanaaf hojii qajeelummaa Waaqayyoo ilaalaa turre, gosoota qajeelummaa baay'ee ilaalaa turre, qajeelummaa seerarra dhaabbate, qajeelummaa hojii namaarra dhaabbate, qajeelummaa haymanotiirra dhaabbate, qajeelummaan inni Waaqayyo barbaadu garuu qajeelummaa isa karaa ilma isaa gara keenya dhufe. Isa kanaan qajeelummaa Waaqayyoo, isa Waaqayyo yeroo hundumaa barbaadaa jedhu, qajeelummaa Waaqayyoo ilaalaatii turre. Qajeelummaan Waaqayyoo kun egaa kennaa Waaqayyooti. Kennaa Waaqayyo nuu kenneedha. Giftii guddaan nuyi Waaqayyo irraa fudhanne, fuula isaa ittiin dhaabbannu, Waaqayyoon fuulaan ittiin arginu, inni fuula Waaqayyoo nu dhaabee Waaqayyo duratti right standii akka nuyi qabaannu kan nu godhe, namni Waaqa arguu hin danda'u, Waaqayyotti siquus hin danda'u, Waaqayyo abidda nyaatuudha, qulqullummaan isaaf qajeelummaan isaa kan itti siquu danda'an miti. Ergamoonni warri mudaa hin qabne, warri xurii hin qabne, kumaatamni ergamootaa yeroo Waaqa kana waaqessan, Suraafeel, Kirubeelii fi gartuun waaqessan kan ergamootaa koochoo isaanii ja'aan qulqullummaa isaaniiyyuu teessoo mootichaa duraa dhossanii, miilla isaaniis fuula isaanii dhossanii qulqulluu qulqulluu kan ittiin jedhanii Waaqayyo qulqullummaan isaa abidda xab godhu kan ta'e, namni cubbamaan arguuf ilaaluu kan hin dandeenye, Waaqa kana fuulaa fuulaan righteousness jechuun right stand before authority jechuudha. Authority
aboo nami dura dhaabachuu hin dandeenye, aboo nami arguu hin dandeenye wajjin fuulaa fuulaan wal arguu dandeenye. Sababni isaa namatu ulaagaa Waaqayyo barbaadu dimaandii Waaqayyo ittiin nama argu guute jenne. Maqaan isaa qajeelummaa Waaqayyo jedhama jenne. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Waaqayyotti dhiyaanne fagoo kan turre. Ammam fagoo turre? Amma Waaqayyo cubburraa fagoo jiru fagoo turre. Amma Waaqayyotti dhiyaanne hafuura keenya caalaa nutti dhiyaatee Waaqayyo nu arguu danda'e, nu ilaaluu danda'e, nutti siqe Waaqayyo. Sababni isaa maaliif? Namatu qajeelummaa isa Waaqayyo barbaadu sadarkaa Waaqayyo eegu isa hojiidhaan, hayimaanotiidhaan, dadhabbiidhaan karaa kamiyyuu atteenii gochuu hin dandeenye sanyiin dhala namaa isa bira namni ga'e sababa ta'eefi Waaqayyo isa dhumaa namatti gammade, isa dhumaa nama arge fuulaan Waaqayyo. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Qajeelummaan Waaqayyo namaaf Waaqa wal argisiise jenne gaa. Kanaaf dubbiin qajeelummaa inni Waaqayyo kennu dubbiin ayyaana Waaqayyo karaa qajeelummaa Waaqayyo inni nuyi karaa ayyaana Waaqayyo arganne kuni uniif dubbii gadi fagoo, dubbii yeroo hundumaa fuula Waaqayyootti dhimma fayyisuu keenyaaf sammuu keenya, miira keenya, fedhii keenya bitee Waaqayyo jala nu jiraachisuudha. Galanni kan Waaqayyoodha haa ta'u. Isa kana laalaatii turre. Agaamma qajeelummaan qulqullummaan immoo wal duukaa adeemu. Isaan kana lamaan wal duukaa adeemsifna. Qajeelummaa Waaqayyoo arganne. Qajeelummaan kennaa Waaqayyooti. Waaqayyotu nama qajeelaa godha. Fuula isaa dhaabuudhaaf jenne. Qajeelummaan dhibba hojii Waaqayyooti jenne. Namni qajeelaan immoo jireenya attamii jiraata. Maqaan jireenya nama qajeelaa immoo jireenya qulqullummaa jedhama. Qajeelummaa nuu kenne Waaqayyo. Qajeelummaan iddoo keenya geeddare Waaqayyo. Qajeelummaan pozishiniidha. Cubbamaatu iddoo geeddaree nama tolaa ta'e. Kilaasiitu geeddarame. Kilaasii Waaqayyo lafa Waaqayyo jiraatu. Dwelling place Waaqayyo keessa nami cubbamaan ol seene. Cubbamaatu ol gale. Maaliif? Ulaagaa guutee qulfiin balbala sanaa qajeelummaa jedhama. Qajeelummaan banama. Namni ol gale kun akka inni itti jiraatu jireenyi isaa immoo attamii? Namni qajeelaan qulqullummaadhaan jiraata. Iji qajeelummaa qulqullummaa jedhama. Qulqullummaan firuutii qajeelummaati. Qajeelummaan dhibba Waaqarra dhaabbata. Qulqullummaan uniinis nu ilaallata. Hojii Waaqayyootis. Dubbiin qulqullummaaf dubbiin qajeelummaa wal duukaa adeemu. Waldaan kiristaanaa qajeelummaan ishee wal qixxee godha waldaa Yesuus Kiristoositti amanuudhaan du'a jalaa gara jireenyaatti darbite. Cubbuun ishee bara baraan kan dhiifameef waldaan Kiristoos cufti waa tokkoon wal qixxeedha. Qajeelummaan wal qixxeedha. Qajeelummaan hojii dhumeedha. Qulqullummaan garuu wal qixxee miti. Xuraa'aan hin jiraata. Jireenya jal'inaa kan jiraatu hin jiraata. Hinaafaan hin jiraata. Jibbaan hin jiraata. Nami jal'aan hin jiraata. Qajeelummaan waldaan Kiristoos wal qixxeedha. Qulqullummaan garuu hojii progressiivii hojii Waaqayyoo ganamaa galgala itti fufuudha. Qulqullummaan hojii namaas hojii Waaqaas kan barbaadudha. Jireenyi qajeelummaa jireenya qulqullummaadhaan mul'ata. Sabni qajeelummaa Waaqayyoo arge. Qajeelummaan iddoo Waaqayyoo jiraachuudha. Qajeelummaan mirga Waaqayyoo taa'uudha. Qajeelummaan pozishiniidha. Qulqullummaan karaakteriidha. Namni qajeelummaan lafannisa kaa'e bare cubbuu hinuma jibba. Naachuraalii jibban dhiigisaa cubbuu. Qajeelummaan
yeroo darbe kuman dubbadhee gajjallaa goda sanaa lafan argamne nu kaasee mirga Waaqayyoo nu kaa'e. Maaltu mirga Waaqaa nu ceesise? Qajeelummaa Waaqayyoo jedhama. Namni qajeelaan poozishinii guddaa kanarra jiru iddoo sanarraa gadi bu'ee gajjallaa kanaati, gajjallaa kanaa kosii kee gangalata yoo ta'e qajeelummaa, oofisa ulfina qabeessa kana tuffachiisa. Amma waggaa 9 fuula duraa Clinton dogoggora guddaa godhe miti. Dogoggorri isaa biyya lafaa rukute. Dogoggora ala kanaa guyya guyyaatti ta'uudha. Maaliif akkas cime kansaa? Mandeellaan achi South Afrikaatii dhufee White House keessatti argamee haadha manaasaa kadhatee hunduma shaakii godhe. Dogoggora tokko maaltu kana godhe? Oofisa isaatu kana godhe. Iddoonni jirutu kana godhe. Iddoonni jirutu standardii irraa eegamutu guddaadha. Oofisichatu guddaadha. Malee namni taraan ala kanaa waanuma namni iyyuu yaadanneedha. Kan isaa garuu addunyaa biyya lafaatu ilaale. Biyya lafaatu ilaale. Oofisa isaatu ol ka'aadha. Iddoon keenya eessa beektuu kan keenya? Mirga Yesuus qajeelummaa isaan teenye. Iddoo Yesuus taa'u teenye. Kanaaf dhimmi xuraa'ummaa dhimma siiriyeesiidha oofisa keenyaa wajjin. Qixxa nuyi jirru wajjin. Waaqayyo qajeelummaa danuu kennee qulqullummaa immoo dimaandii nurraa godha. Haleluuyaa. Toloonni jireenyi isaanii jireenya qulqullummaadha. Nama qajeelota nuyi. Oofisi keenya ol ka'e. Sadarkaan keenya ol ka'e. Qixxa Waaqaatti ol kaane. Kanaaf Waaqayyo maal barbaada ijoollee isaa? Jireenya qulqullummaa jedhamu. Jal'ina gajjallaa kana, hammeenya gajjallaa kana, ejja gajjallaa kana, machii gajjallaa kana, jibba gajjallaa kana, ganamaa galgala owwaara isaa ofirraa dhadhaannee gara isa hundumaa danda'u isa fakkaachuutti akka guddannu barbaada Waaqayyo. Ani qulqulluu akkuman ta'e isinis ijoolleen koo akkas ta'a sababa jedheef galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Jireenyi qajeelummaa jireenya qulqullummaatiin mul'ata. Waaqayyo qulqulloota akka nuyi taanu barbaada. Warri qajeelummaa Waaqayyo arganne jireenyi keenya qajeelummaan keenya qulqullummaadhaan Waaqayyo duratti mul'ata. Jireenyi qajeelummaa iji Waaqayyoo banamee akka nama argu godhe. Jireenyi qulqullummaa iji namaa banamee akka Waaqayyoon argu godha. Ibroota boqonnaa 12 irratti qulqullummaa malee Waaqayyoon arguun hin danda'amu jedha. Qajeelummaan Waaqayyoo Waaqni nama akka argu godhe. Iji Waaqayyoo jaamaa ture. Nama arguu hin danda'u. Waaqayyoo danda'ee nama hin ilaalu. Kanaaf Waaqayyo gaafa namni nama qajeelaa ta'e qajeelummaan Waaqayyo jireenya dhala namaa keessa gaafa seene iji Waaqaa nama arge. Girgiddaan yookaas immoo veeliin namarra ture hundumtuu hin ka'e. Hin tarsa'e namarraa. Waaqayyo nama qajeelaa arge. Nama isa fakkaatu arge. Namni immoo Waaqayyoon arguudhaaf jireenya isaa keessatti, hojii isaa keessatti, mana isaa keessatti, adeemsa isaa keessatti iji isaa banamee Waaqa arguudhaaf qulqullummaatu barbaachisa obboloota ko. Qajeelummaan ija Waaqaa bane, qulqullummaan ija namaa bana. Qulqullummaan keessa namaa bana. Waaqa argina ganama, harka Waaqayyoo argina, fayyisuu Waaqayyoo argina.
sadarkaan adeemsa keenyaa biyya lafaa kanarratti amma qajeelummaatti fayyisuu Waaqayyo hojii Waaqayyoo tenne. Qajeelummaarraa kaasee amma jireenya isa Waaqayyo qopheessa jireenya haaraa biyya haaraa arginutti hojii keenya sin dabalataa jenne. From our calling up to righteousness nami kiyaan qabu jenne. Righteousness qajeelummaati jalqabee sanctification iti amma glorification. Waldaa ishee Waaqayyo eegaa jiru waldaa Waaqarraa sana bira amma geenyutti dhama'iinsi namaa keessa jira jenne. Kun baay'ee barbaachisaadha. Takka takka qajeelummaa hojii ayyaanaa fi qulqullummaa hojii qajeelummaa Waaqayyootti isa namni respondi godhutu wal nu jalaa rukuta. Ani nama qajeelaadha. Cubbuun koo bara baraan naa dhiifameera. Waaqayyo bara baraan idaa koo narraa kaaseera. Maqaan jireenyaan kana booda jiraadhu maal jedhama ree? Jireenya qulqullootaa, jireenya qulqullummaa jedhama. Agaasiyaa tokko tokko rakkinni guddaan eessa jira? Eessa jira? Qulqullummaadhaa fi qajeelummaatu wal jala nu jalaa moruu rukuta. Qulqullummaan it is on the making. Yeroo hundumaa hojii lafa dhiyee bari'uuti jedhe sila. Qajeelummaan immoo hojii dhumaadha jedhe. Kanaaf waldaa Waaqayyoo yeroo ilaallu iji nu ittiin ilaallu si'a baay'ee qajeelummaan utuu hin ta'in qulqullummaani. Yeroo qajeelummaa waldaa dagannee qulqullummaa duwwaa irratti fookasii yeroo goonu qulqullummaan immoo guyyaadhaa gara guyyaatti yeroo dhufa sababa ta'eef huba baay'ee argina. Dogoggora baay'ee argina. Waan caccabaa baay'ee argina. Kanaaf fookasiin keenya qajeelummaan waldaa dhumeera. Waldaan maal irratti hojjechaa jirti? Qulqullummaadhaan gara mootiitti adeemuu irratti hojjechaa jirtidha. Waldaa qajeelummaa ishee fiixaan ba'e malee qulqullummaan ishee fiixaan hin baane. Qulqullummaan ishee hojii irra jira. Ganamaa galgala bishaan sagalee Waaqayyoon kanaaf dhuftee dhiqatti. Kanaaf haara'uutu nu barbaachisa. Kanaaf kadhanni nu barbaachisa. Hojiin qajeelummaa fiixaan ba'eera. Hojiin qulqullummaa fiixaan ba'umsatti adeemaa jira. Kanaaf waldaan qulqullummaan ishee gonka ta'ee fiixaan ba'e hin jiru biyya lafaarra. Kanaaf si'a tokko kufti, si'a tokkoon kaati, si'a tokkoon dadhabdi, si'a tokkoon jabaatti, si'a tokko hin ho'a, si'a tokkoon qabbanaa, si'a tokko ol ka'a, si'a tokko gadi bu'a. Kana jechuun qulqullummaan waldaa, qajeelummaan waldaa koonistaantiidha. Jireenyi waldaa garuu erootikiidha. Akkas ta'a. Jireenya waldaa argitanii jireenya waldaa harcaadha. Jireenya waldaa koonistaantiin hojii barbaada lafa dhiyee bari'u. Amma yoomitti? Amma waldaa mudaa hin qabne tokko bira geenyutti. Namni si'a baay'ee eessatti dogoggoraa gaafa waldaan diilallooftee dadhabdee wal waraantu taa'ee egziitii barbaaddata. Deemuu laanoo'edha. Waldaa Waaqayyoo waan tokko dhumeera waan tokko hin dhumne. Qajeelummaa barbaadda taanaan walqixa qabdi waldaan hundumtu. Qulqullummaa barbaadda taanaan walqixi hin jiru hundumatti hir'ataadha. Hundumatu hojii barbaada. Kanaaf mana Waaqayyoo keessa kan nuyi dhaabannu qajeelummaa Waaqayyo waldaa isaatiif kenne. Qulqullummaa sammuu wal geenye irratti hojjechaa gara dhirsa misirroo keenyaatti adeemaa jiru irra dhaabbata. Qulqullummaan waldaa geeddaruun hin dhufu. Qulqullummaan kadhachuudhaan dhaabachuun dhufa. Hojiidhaan dhufa. Namni waldaa geeddaruuf isteeta geeddaruu bare miilli isaa gadi hin taa'u naan jedhe nama tokkotu. Obboleessa tokkotu Koloraadoo dhufe. Addana ture qorruma biyya sanaan dadhabee. Koloraadoo dhufee takka ture hin ta'u qilleensi hin gogaadha gogaa makoona fixaayiraa jedhe. Achi ba'ee Teksaasiin naqee maali attam Teksaasii ta'eera aduun mataana irratti fixaayiraa jedhe. Achitti ba'eetu Laas Veegasiin naqe.
akkam Las Vegas ta'eera waaqayyo mammoo heddii kwartarii seexanaatti nagasheedhe. Rakkinni nama sanaa isteetii min istaatesii hafuuraasaati ilaalcha sammuuti. Geeddarumsaan dhufamini. Istaatesii hafuuraa keenya geeddaraa ilaalcha geeddaraa deema malee iddoo geeddaruun waan nuuf hin jiru. Haleluuyaa. Annamni waldaa isaa dhiisee achi yeroo dhaqu gama yeroo dhaqu kaaba yeroo dhaqu kibba yeroo dhaqu. Badhaadhaan gammachiisu naani. Waldaan waaqayyo kunis mudaa qabdi sunis mudaa qabdi kunis hin caccabdi kunis gadi buuti sunis ol kaati caccabaa kufaa ka'aa qabbanaa'aa ho'aa gadi bu'aa ol ka'aa inni hin qabbanoofne inni gadi hin buune inni koonistaantiin inni dhaabbataan abbaa waldaati malee Kiristoos malee biyya lafaa kanarraa wanti istireetii adeemu kan namaa hin jiru. Naaf waldaan kiristaanaa qajeelummaan ishee cal jedhee adeema. Qulqullummaan ishee gajjallaa kanaatti wal mara. Qulqullummaan ishee hojii barbaada. Qulqullummaan ishee ganamaa galgala meekaappii barbaada. Qulqulleessuu barbaada. Hojii barbaada. Na waaqayyo gooftaan maccaa jireenya qajeelummaa isa hojjetee fixattiin waamee jireenya qulqullummaa hafuura waaqayyoon taate waldaan waaqayyo oofisa guddaa sanarraa utuu gad hin bu'in gararraatti of eeguudhaaf harkisa cubbuudhaan mormaa akka isheen jiraattu barbaada waaqayyo. Galanni kan waaqayyoodhaa ta'u. Haleluuyaa. Kanaaf yeroo jireenyi sirra rakkisu addunyaan yeroo sirra rakkisu doonorii waaqayyoon sirreessa ati nama qajeelaadha stiil. Ati waaqayyotti sittee jirta stiil. Galanni kan waaqayyo haa ta'u. Kanaaf si'a tokko tokko cubbamoota biyya lafaa wajjin badaama garaagartee arguu dhabdu nama. Garuu garaagartee guddaa jira nama fayyee fi nama fayyee jireenyi isaa jireenyuma nama hin fayyinirraa waan addatti hin baaftan hin qabne tokko tokko jira. Nama kan adda godhuu inni guddaan qajeelummaa waaqayyoo isa fayyinaan argamedha. Karaa kam si'a tokko tokko namni amaluma warra alaayyuu irratti hin argitu. Garuu kan hin geddaramne kan hin sochoone jireenya qajeelummaadha. Jireenyi qulqullummaa oo lafa dhiyee bari'u ijoolleen waaqayyoo waldaan waaqayyoo harka wal qabannee kan irratti hojjechaa adeemnudha. Galanni kan waaqayyoodhaa haa ta'u. Egaa maqaan jireenya mootummaa waaqayyoo jireenya qajeelummaa maqaan jireenya mootummaa waaqayyoo jireenya qulqullummaa jedhama. Cubbuun diina warra jireenya qajeelummaa fudhataniiti. Cubbuun lola keenya ganamaa galgalaa warra jireenya qajeelummaa waaqayyo irraa fudhatanii sadarkaan jireenyaa isaanii garmalee amma mirga Yesuusitti kan warra ol ka'eeti. Waaqayyo jireenya qulqulluu akka jiraannu barbaada waaqayyo. Galanni kan waaqayyo haa ta'u. Ayyaana isaa nuu kenna, humna isaa nuu kenna, hafuura isaa nuu kenna, dubbii isaa nuu kenna. Waaqayyo kenna hundumaa kan inni kenneef nama qajeelota akka goonuuf miti. Namni jireenya qulqullummaatti guddachaa akka inni adeemuuf. Barbaasiin kenna gara isa mataa nuu ta'ee gara Kiristoos isa guutuu ta'ee fakkaachuutti misirroon Yesuus waldaansa akka isheen adeemtuuf nuu kenna waaqayyo. Bara kanaa jireenya isa dhumaadhaa fi jireenya isa dhumaa gaaddisa godhannee jireenya isa hin dhuminii kanaa isa hin dhumin jireenya qulqullummaa kanaa attention himatti laachuu dhiisu. Ayyaana kaverii godhannee qajeelummaa hojii dhumaa gaaddisa godhannee jireenya xuraa'ummaa ulfina waaqayyoof hin taane keessa gangalachuun ofisa waaqayyootti nu waame ofisa ulfina qabeessa kana salphisuudha. Jireenyi tolootaa jireenya qulqullummaati saba waaqayyoo. Qulqullummaa hoolii jechuun maal jechuudha? Adda kan ba'e jechuudha. Qaadosh, qidduus, separate. Kaayyoodhaaf waaqayyoof adda kan ba'e. Gaafa qajeelummaan gara keenya dhufee har'aa jalqabdee ati kan kooti jedhee nu chaappeesseera hafuurri qulqulluun. Jireenyi qulqullummaa maal jechuudha? Isa na bite gooftaan qajeelummaa irraa fudhadhe kanaa isa fakkaachuun barbaada. Galmi koo isaa, dhumi koo isaa, galgalli koo isa jenneetu lafa dhiyee bari'u gara isaatti adeemuudha. Gara isaatti adeemuudha.
Jireenya mootummaa Waaqayyoo. Jireenya qajeelummaa. Iji qajeelummaa Waaqayyoo. Qulqullummaa. Waaqayyo gooftaan maccaa uffata qulqullummaan waa uwwisu. Xurii seexanni lafa dhiyee bari'u nutti facaasu dubbii taliila sagalee isaatiin nurraa hamiicu. Ijoolleen Waaqayyoo qulqulloota haa ta'ani. Haleluuyaa. Galanni kan Waaqayyoodhaa haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo gooftaan maccaadhaan jireenya qulqullummaa akka jiraannu barbaada. Jireenya yeroo jennu qulqullummaa yeroo jennu miirri sammuun fedhi waa jalatti bitamu jechuudha. Jireenya baayoloojii laayifiin argamu kun jireenyi argamu kun inni jaan argamu kun inni nuyi qaqqabannu kun waan jalatti bitamuun isarra jiru jira. Gadhiisimini. Qulqullummaa jechuun separate eenyuuf wayiif waan adda ba'aniif sana jalatti bitamuu jechuudha. Waaqayyo dhugaasaa yookaas immoo dhugaa waaqummaasaa mind sammuu keenyatti dubbata. Namni sammuu qaba. Waaqayyo oolmaa gaarummaasaa miira yookaas immoo emotionii keenyatti dubbata. Namni amma miiraan Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo naa oole jedhee yookiin yeroo boo'u yookiin yeroo lafa dha'u yookiin utaalee yeroo faarfatu miira Waaqayyotu oolmaasaa hojiisaa miira namaatti appiilii godha. Inni guddaan garuu wiil waan jedhamutu jira. Fedhiidha. Fedhii namaatti Waaqayyo authority isaa fida aboosa. Laala sammuun dhugaa Waaqayyoon, miirri oolmaa Waaqayyoon, fedhiin aboo Waaqayyoon gaafa bitamee jedhu jireenyi sun jireenya qulqulluu jedhama. Iddoo kan hundumaa keessaa iddoo rakkistuun wiil waan jedhamtuudha. Fedha waan jedhamtu. Fedhi aboo tokko jala jira. Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa fedha abbaa koo. Waan isin ganama gootan, waan isin galgala gootan, abjuu isin abjoottan, manni kiyyan, jireenyi keessan, ijoolleen keessan cufti aboo Yesuus Kiristoos jalatti haa eegamu. Aboo Waaqayyoo wiilii dhala namaati. Sababni isaa wiiliin kun birmadummaa qaba. Free will. Yoo barbaade boolla nu buusa. Yoo barbaade laga nu buusa. Kanaaf fedhiin kun subjecti authority ta'utu sarra jira. Aboo tokko bitamaa ta'utu sarra jira. Maqaan aboo sana aboo Waaqayyoo jedhama. Aboo Yesuus jedhama. Sammuun keessan aboodhaan bitamu. Miirri keessan oolmaa Waaqayyoof haa lallabu haa dubbatu. Sammuun kiyyan keessi namummaa keessanii dhugaa Waaqayyoof haa bitamu. Yeroo akkas ta'e jedhu jireenya amanaa jireenya jettamii jedhama. Jireenya qulqullaa'aa jedhama. By the way, qulqullummaan fayyaa namaa kenna. The highest moral life warri qaban namoota umuriin isaanii dheeratu, namoota nagaa qaban, namoota qoricha liqimsine, namoota fayyaan isaanii guutuu ta'e ta'u warri biyya lafaayyuu. Qulqullummaan fayyaa sammuu namaafi. Xuraa'ummaan conscious strike isaa ceephu sammuu. Namni qulqullummaaf uumame namni. Yeroo gaarii namaa yaadume namni attamirri bana gaalafee bula. Ageenistii uumama keenyaatti cubbuun. Ageenistii namummaa nama kan jedhamne cubni nama kan jedhame cuf nama. Uumamni nama jedhame qulqullummaaf uumame. Hamaan jireenya dhala namaa keessa fooreen wanta keessummaa dhufee lixee nama rakkisuudha. Hin lixe karaa addaam neecharii hama jireenya dhala namaa keessa galchee umurii namaa gabaabsu. Kaanseriidhaa fi therapii guddaan ammaa therapii guddaan forgiveness. Yeroo nama itti qabamtee jirtu qabdaadha. Tokko baay'ee dinqiidha. Namni gaafa nama jaallatu, gaafa nama dhiifamaa ta'u, keemikaala fayyaatu nannasaatiyyuu dhangala'a. Akkas yaada namummaan keenya kun jaallatee miti namni gaariif nu uume Waaqayyo.
hamaaf nu uumne Waaqayyo, qulqullummaaf nu uume Waaqayyo, qajeelummaaf nu uume Waaqayyo. Hammeenyi, jallinni, jibbi, ofittummaan, yaadaan wal dhabuun, gargar cabuun isaan kuni keemikaala hamaa jireenya namummaa namaa kana booressuudha. Kana Waaqayyo jireenya akkamii akka jiraannu barbaada? Jireenya qulqullummaa Waaqa fakkaatu akka jiraannu barbaada. Qulqullummaan nagaa namaafis gaarii sababa ta'eef. Kanaaf Waaqni keenya qulqulluu sababa ta'eef hirmaattonni jireenya qajeelummaa Waaqayyoo jireenya akkamii jiraatu? Jireenya qulqullummaa jiraatu jenne. Qulqullummaan kennaa Waaqayyootis, gargaarsa Waaqayyootis, hojii hafuura qulqulluutis. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa qajeelummaati. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa qulqullummaati. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa nagaati. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa nagaati. The kingdom of peace jedhama. Nagaa eessa dhanne atteeni gochuu hin dandeenye lafa inni itti qabamee jiru maqaan isaa mootummaa Waaqayyoo duwwaa keessatti. Nagaan dhala namaaf eeyyatti qabamee jira, mootummaa keetti qabamee jira. Maqaan mootummichaa mootummaa keenya kana. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa nagaati. Nagaa jechi jedhu kuni hiika gurguddaa 3-4 qaba. Jechoota warra Hibirootaatiin. Shalom, salaam jechi jedhu. Nagaa jechuun nagaa, peace jechuun guutuu jechuudha. Wholeness of life. Guutuu. Guutuu. Israa'eloonni amma har'aatti ganama ka'anii shalom jedhu yeroo wal argani. Shalomiin experience gochuu dadhabanii jecha isaa jedhu malee. Maaliif? Mootii nagaa fidee dhufe Yesuus Kiristoosiin ijoollee keenya irratti ta'u dhiigi isaa fannisaa jedhani. Edda gaafa sana nagama waan jedhamu hin beeku Israa'el. Israa'el sammuun isaas nagaa mini. Jireenyi isaa nagaa mini. Staatiin isaa nagaa mini. Fooniin biyya raasu malee nagaan kan irraa fagaateedha sabi suni. Kun maal argisiisa? Ammayyuu mootii nagaa keessi maddu ammayyuu yeroon sii jiraattiin jechaa jira Waaqayyo. Nagaa. Nagaa biyyaati Yesuus. Nagaa dhala namaati Yesuus. Nagaa lubbuuti Yesuus. Nagaa fooniiti Yesuus. Nagaa sammuuti Yesuus. Nagaa mana namaati Yesuus. Nagaa. Nagaa jechuun settled jechuudha. Nami ciisu jechuudha. Hirriba nagaa rafu jechuudha. Nagaa jechuun absence depression if absence stress yeroo jireenya namaa mana namaa keessatti dhaga'amu jechuudha. Nagaa Yesuus. Yesuus maqaadhuma isaayyuu angafa nagaa baay'eetu jira. Angafoonni nagaa garuu hin jirani. Nagoo angafa nagaa jechuun inni gararraan inni dhugaan nagaan ana jechuu isaati Yesuus Kiristoos. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa nagaati. Mootummaa nagaati. Nagaa. Inni lammaffaanii mootummaan Waaqayyoo mootummaa nagaati yeroo jennu. Nagaa jechuun tokkoffaan hunduu guutuu jedhugaa warri qooqanni keessatti barreeffameen hiiki isaanii jalqabaa. Hiiki isaanii lammaffaa shaaloom yeroo jedhanii waan lama namaaf nama gidduu haa ta'u, namaaf Waaqa gidduu haa ta'u, nagaan inni lammataa hidhata lamatti waan hidhameedha. Shaaloomiin lammataa namaaf nama gidduu, namaaf Waaqa gidduu. Namaaf Waaqa gidduu covenantal relationship. Hidhata nagaa. Hidhata nagaa. Gaafa jiraatee jedhu namaaf nama gidduu gaafa nagaan jiraatee jedhu mana namaa shaaloomiitu jira jechuudha. Namni namaa wajjin nagaa dhabee nagaadhaan buluu hin danda'u. Namni Waaqa wajjin nagaa dhabee nagaadhaan buluu hin danda'u. Nagaan covenantiittidhaadha. Kakuu jechuudha. Lakka jedha sagalee humti Waaqayyooyyuu. Tulloonni yoo raafaman iyyuu, gaaronnis yoo socho'an iyyuu, araarri koos biraa hin mixxiqu. Kakuun nagaa koos kakuu nagaati. Kakuu Waaqayyo nuu kennu tokko kakuu nagaati. Kakuun nagaa koo sibiraa hin socho'u jedhe Waaqayyo jedha. Proomisiin Waaqayyo inni guddaan kakuu nagaati. Amma nagaa yeroo jennu ni lammaffaan hidhata kakuu jechuudha. Nagaa Waaqayyo duwwaarraa isaa argamu. Isaayyaas boqonnaa 54 lakkoofsa 10 irra jira. Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa irratti waa'ee kakuu nagaa kan akka jedha. Kakuun koo inni
isaa wajjin ture jedha. Waa'ee Leewwii, waa'ee hojjetaa isaa dubbata. Inni isaa wajjin ture sun kakuu jireenyaa fi kakuu nagaati. Kana kakuun Waaqayyo. Covenantiin Waaqayyo nu wajjin galuu barbaadu nagaadhaaf jireenya duwwaadha. Waan biraan qabu. Kakuu nagaa, kakuu jireenyaa. Kakuu nagaati. Isaayyaas 54 irrattis ani nagaa koo isiniif nan kennedha. Kakuu nagaati. Kanaaf kunoo ani kakuu nagaa koo isiniif nan kakadha. 54 Isaayyaas boqonnaa 12 kakuu nagaa koo isiniif nan kakadha. Shaaloom yeroo jennu anaaf Waaqa gidduu kakuu nagaatu jira. Kakuu nagaatu jira jechuudha. Inni sadaffaan nagaa jechuun nagaa isinii kenna Waaqayyo yeroo jedhu nagaa kakuu nagaa yeroo jedhu walqixxeenya fulfillment jechuudha. Waaqayyo namaaf akka walqixxaatu barbaada. Walqixxeenyi hin jiru yoo ta'e success waan jedhama xinnaata guddatu namatti nagaatu irrata. Kanaaf Waaqayyo nagaa namaa karaa inni security godhu tokko namaaf walqixxeenya kenna Waaqayyo. Milkaa'uma jireenyaa namaa kenna. Inni arfaffaani nagaa jechuun diinota hundumaa irratti mo'uu jechuudha. Kan si waraanu, kan si lolu, kan nagaa kee booressu, kan ganamaa galgala itti yaaddoftu, Waaqayyo gaafa miilla kee jala dhaabee irra si dhaabee sagaleen diinota naannoo kee jiranii gaafa gab jedhu maqaan isaa Shaaloom jedhama. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Waaqayyo diinota keessan miilla keen jalatti haa bitu. Nagaa Waaqayyo. Mootummaan Waaqayyo mootummaa nagaati. Mootummaa nagaati. Nama wajjin nagaa, Waaqa wajjin nagaa, ofii wajjin nagaa, jireenyaa wajjin nagaa, nagaa nuu kennuu barbaada Waaqayyo. Mootummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa mootummaa nagaati. Sadaffaa irratti maal jedhaa? Mootummaan Waaqayyo mootummaa gammachuuti jedha. Joy. Mootummaan Waaqayyo mootummaa gammachuuti. Mootummaan Waaqayyo jireenya nyaachaa deemuu, of nyaachaa deemuu, of cira kun jireenya mootummaa Waaqayyoo miti. Jireenya mootummaa Waaqayyoo miti. Jireenya mootummaa Waaqayyoo joy. Gammachuu jechuun afaan Oromoon gammachuu ma jenna. Happiness if joyin garuu garaa garaa. Joyin kennaadha. Joyin keessaa burqa. Happinessiin waan ala kanaa ta'utu har'a nu gammachiisee sokka. Mana bitataa hin gammada namni hin dhaabatu garuu yoo baay'ate ji'a ga'a. Makiinaa haaraa gaafa bitattan yeroo jalqaba kee teessan hin gammaddu ji'a tokko booddee garuu hin sokkiti. Dhaabbataa miti. Happiness jedhamti isheen nama hundumaaf kan kennamtedha. Successii tokko achiivii gootu hin gammaddu yoo baay'atte ji'a sadii geessu. Whatever you access gammachuun waan ati argatte sanaa kan inni laastii godhu yoo baay'ate ji'a sadii ma ji'a jaatti. Iddoo turteetti deebita jooyin hin jiru yoo ta'e. Saayikooloojiin kana jala muree mirkaneesseera. Kan namaaf jooyii kennu hiriit waan saddeet keessaa iddoon horii saddeettaffaa ishee dhumaarra akka jirtu beektu. Dafee sokka inni kaan jechuudha. Hin sokka. Gammadaa fakkaatan namni miti. Nagaa dhaabbata. Kan hin sochoone kan hin deemne. Ganama kan si wajjin jiru galgala kan si wajjin jiru. Kan hin geeddaramne. Maqaansaa kan inni isa kennu maqaansaa Yesuus duwwaadha. Nagaa akkasii kan kennu hin jiru. This is unique. Adda kuni. Takkaadhuma namni waggaadhaa gara waggaatti jooyi hin qabaatu. Hin danda'amu. Ragaadhaan isinitti hima. Hin danda'amu. Ilaalaa. 2020 World Joy yookaas immoo Happiness Report gabaasa gammachuu dhala namaa jedhanii kan qo'atan addunyaarraa argannoon isaanii akka jedhamu. Namni persentiin 45 takkaadhuma gammachuu waan jedhamu hin beeku. Arginee hin beennu gammachuu waggoota darbaniif jedhu. 25 immoo maal hiikumti isaayyuu jedhu. 88% are looking for new experience to make themselves smile or laugh.
kolfuudhaaf gammaduudhumaaf persentiin 88 experience haaraa adventure haaraa ganaa waatu dhufa ganaa waa bira geenya jedhanii amaatirra jiru jedha. Amaatirra jiru jedha. 89% attempt to find happiness in online shopping. Persentiin 89 warqee bituu, goldii bituu, warqee saayitii bituu, warqee manaa bituu, siitii irra taa'anii tooyileetti warqeetti laxxafuu bituudhaani maal jedhaa? Isaan kun jedha yeroo hundumaa nagaadhaa fi piriimeemii kaffalu, inshuraansii kaffalu yeroodhaa gara yerootti. Akka kaffalanii argatu. Hinnumtiin kaffalu, hinnumtiin kaffalu. Har'a warqee bituu dur ribbisiifte gaafa ji'a tokko amma immoo kan biraa kaffalu. Kana bituu amma immoo kan biraa kaffalu. Nagaa dhaabbataa qabu kan hin sochoone, kan hin raafamne. Galaanaa bubbee keessatti riba nagaa kan namaa kennu. Barri kan irra hin darbine, guyyaan kan irra hin darbine. Sii ta'uuf sii dhiisuudhaan kan hin geeddaramne. Inni nagaa kennu maqaan isaa Kiristoos Iyyesuus jedhama. Galata fidaa gooftaa kanaaf. Haleluuyaa. Maal tafe namaaf waan hin goone hin qabnu namni hin goone hin qabu, horii hin baafne hin qabu namni isa nuyi har'a akka salphaatti ilaallu kan argachuudhaaf yaalii hin goone hin qabu namni. Inni kaan nannasaa kana ciree, inni kaan kosmootikiidhaan obballeessee nan gammada jedhee jireenya meesii godhee eessaa dhufa nagaan? Adreesiin nagaa Yesuus jedhama. Manni nagaa Yesuus jedhama. Haleluuyaa. Gooftaan maqaan isaa haa eebbifamu. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa nagaati. Mootummaa nagaati. Obboloota koo attam carra qabeeyyiidha nuyi. Attam eebbifamne nuyi. Inni nu itti waamamne maqaan isaa isa nagaa kennuudha. Borsirraa kan hin fudhatamne, nan dhaba jettee kan hin yaaddoofne. Lakkeedha Yesuus Kiristoos. Gatii malee ji'a ji'aanisutu wanti tokko hin kaffalin. Isin warri dheebottan hundinuu gara bishaanii kottaa. Warri horii hin qabnes kottaa. Minaan bitadhaatii nyaadhaa kottaati utuu horii hin baasin. Daadhii waynii fi aannan bitadhaa. Wanta buddeena hin ta'initti maaliif horii keessan baaftu? Wanta isin hin quufsinetti maaliif dadhabdu? Gara koo kottaa. Kottaa. Kaffaltii malee, horii malee, baasii malee nagaa dhaabbataa hammaarradhu mana keef. Nagaa dhaabbataa hammaarradhu jireenya keef. Iyyeesuus. Eessatti argama kuni? Maaltu kenna kana? Daalaarii isa kamtu bita kana? Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Yoo nagaan hin jiru ta'e waan hundumtuu hiikan qabu obboloota ko. Waan hundumaatu sin jibbisiisa. Waan jiraattanii baay'ee utuu qabdanii, risoorsii baay'ee utuu qabdanii jireenya jibbitu. Jireenya jibba namni. Jireenya jibba. Lafa dhiyee bari'u jibba. Hin gammadu. Injooyin godhu. Ittiin tolu. Ittiin tolu. Kan dhabe arga malee kan qabu hin argu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hangafi nagaa galaana ta'e mana keessan haa guutu.